Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama akkam jirtu hordoftoota channelii YouTube Abdul App video haaraa takka dhimma AdSense kana isinitti dhufeen jira. Barnoonni YouTube kun dhuma hin qabu keessattuu waa'een AdSense kun nama baay'ee rakkisaa jira. Maallaqa kenneefi ka'ee maallaqa irraa fudhatee 00 jala godhaa jira. Maal akka inni ta'e akkamitti akka ilaaluu qabnu haala kamiin akka sirreessuu qabnu bal'inaan waliin ilaalla. Namoonni channelii kanaaf haaraa taatan subscribe gochuu hin dagatina. Akkasuma hiriyoota keessaniin gara social media adda addaarraan share gochuufis hin dagatina. Like tuqaa commentii irratti waan isin rakkise dubbachuu dandeessu, barreessuu dandeessu, gaafachuus dandeessu isiniin jedha. Haga dhuma barnoota kanaatti turtii gaarii. Akkuma jalqaba irratti isiniif ibsuu yaaletti namoonni baay'een AdSense jara maallaqa haga ta'e lakkaa'ee parsantii haga kana guuttatte jedhanii osoo 70 hin guutin parsantii 50 parsantii 40 guuttatte jedhee maallaqa jara gara AdSense itti dabarsa. Sanaan booda AdSense keessaa immoo dhabamsiisa. Maallaqni sun eessa dhaqaa jira? YouTube maaliif irraa fuudhaa jira? Wanni kun anaanis na qunnamee jira. AdSense yeroo seentan fuulli AdSense akkanaan yoo isiniif bane yoo haala kanaan bane jechuudha. AdSense normaalidha, rakkina takka qabaateetii miti. Haala kanaan fuulli jalqabaa isiniif banama. Fakkeenyaaf sarara sadan sana tuqee gara paymentii yoon dhaqu maallaqni an dalaqe gara AdSense itti dabarfatee jiru hin jiru. Paymentii irra yeroon tuqee gara paymentii deemuu jechuudha. Garuu maallaqa ni qaba AdSense irra. Paymentii irra yeroon tuqee deemu hin jiru. Haala lamaanii kan nuti ilaaluu dandeenyu waan kana. Gara AdSense deemee amma hin jiru, duwwaadha. Kaffaltiin inni naa kaffalee ani sila sarara sanarratti arguu qabu maallaqni sun duwwaadha. Garuu nin qaba as keessa. Haalan itti ilaalutu adda ta'e. Maaliifi fuula lamaan baasaa jira waan ta'eef jechuudha. Asirratti sirriitti na hubachuu qabdu bareechitanii jechuudha. Duwwaadha. Sarara sadan sana tuqee hoomii itti deebi'u ammallee. Hoomii irra jira amma. Karaa tokkoffaa karaa lammaffaa itti waliin ilaaluu dandeenyu maallaqa sana AdSense irratti gara sarara sadan sana deemuudhaan ittiin ilaaluu dandeenyu jira. Hoomiidhaa fi AdSense for YouTube waan jedhu waan lamatu jira. Home jedhee jira, AdSense for YouTube jedhee jira. Waan lama jira jechuudha. Hoomiin isa normaalii nuti amma irra turre YouTube AdSense for YouTube irra haa tuqu. AdSense for YouTube irra yeroon tuqee fuula lammaffaa kabira naaf fida. Kan maallaqa kiyya baalaansii ofirraa qabu jechuudha. Okay. Fuulli kun ni jira amma. Fuulli maallaqa ofirraa qabu kuni jechuudha. Jalqabni isaa YouTube earning jedhee maallaqan baatii darbee argadheef kabaatii kana akka. Jala isaa view your YouTube payment yeroo nuti tuqnu sarara sanarratti amma maallaqa nutti agarsiisa. View yeroo nuti tuqnu amma ni jira, maallaqni duraan duwwaa ta'ee jiru sun. Amma dhufee jira. Baatii sadan jalaatis ni agarsiisa amma ni jira amma. Karaan inni kun karaan nuti itti ilaallannu karaa isa jalqabaati. Sirriitti hubadhaa ammas. Jalqaba irratti hin turre amma garuu ni jira. Natti agarsiisee jira jechuudha. YouTube for AdSense. Sarara sadan sana tuqee hoomii itti deebi'u ammallee. YouTube for AdSense irra turre hoomii itti deebi'u. Karaan inni lammaffaan jalqaba asirra jirtu. Akkuma asirra seentaniin akkuma fuulli kun isinii banameen sarara sadan sana tuquudhaan paymentii irra deemtu. Paymentii bakka jedhu hin jiru amma. Paymentii irra yeroo nuti seennu sararri sun duwwaadha. Erga asirra seentanii booda sararri kun duwwaadha, baatiin jalaallee duwwaadha. Maallaqni sun hin jiru. Asuma irratti jijjiirtu. Payment account jedhee AdSense jedhee maqaa biyya keessanii isinii fida, biyya isin AdSense irratti guuttattan. Xiyyattii kanarra tuquudhaan jijjiirtu. AdSense irra ture xiyyattii kanarra tuqxanii AdSense fi YouTube jedhee jira. YouTube itti jijjiirtu. AdSense duwwaadha sararri sun. YouTube itti yeroo isin jijjiirtan sararri maallaqa baadhatee dhufu sun dhufee bahaa jechuudha. Amma ni jira. Amma ni deebisa. Maallaqa sana ni jira jechuudha. Kanaafuu fuulichatu lama ta'e. YouTube AdSense irra jira amma. Ka jalqabaa garuu AdSense qofa ture. Yeroo AdSense qofarra ta'u hin argitanu maallaqa YouTubein gara AdSense itti isiniif dabarse. Yeroo YouTube irra ta'u garuu ni argitu jechuudha. Sanduuquma gubbaa jiru kana keessa jijjiirtanii ilaaltu. Sarara sadan sana tuqxanii hoomiitti yeroo deebitanu jechuudha hin jiru. Yeroo paymentii irra dhuftan sarara sadan sana tuquudhaan gara paymentii deemtu.
yookaan gara YouTube AdSense jijjiiruudhaan view YouTube irraa waan arganne sana dhuma irraa tuquudhaan view gochuudhaan irra deemtu maallaqni keessan sirriitti dhufee achi jira jechuudha. Kanaafuu isinis tartiibuma kana hordoftanii tartiiba kanaan sarara sanarraa sababni inni badeef duraan kan isin argaa turtan kan inni amma dhabameef waan isin AdSense irra qofa jirtaniif YouTube itti deebisuu qabdu jechuudha. Mata dureen isin lama jira AdSense for YouTube jedha akkasuma Home jira jechuudha. Kanaafuu payment irra deemtanii AdSense qofarra yoo ta'e hin jiru duwwaadha. Sanduuqa gubbaa tuqxanii yeroo isin garuu gara YouTube itti jijjiirtan maallaqni sun dhufee sarara sana guutee mul'ata jechuudha. Kanaafuu yeroo bakka kana dhuftan isin dinquun qabu yookaan immoo isin cinquu hin qabu sanduuquma kanarra tuqxu payment account jedhee maqaa biyya keessaniitiin kaha Ethiopia AdSense Ethiopia faa jedha. Sanumarra tuqxanii haala salphaa ta'een AdSense irraa kaaftanii YouTube itti deebiftu jechuudha. Namoonni baay'ee waan sirriin hordofneef malee akka YouTubein kaffaltii isaa qobaatti baasaa jiru viidiyoo duraan isinitti agarsiiseen ture viidiyoo barnoota takka barnoota AdSense takka isinii qabadhee dhufeen ture akka YouTubein seera haaraa baasee kaffaltii isaa qobaatti baafate. Ka AdSense jedhu sun garuu weebsaayitii adda addaatti yeroo isin wal qabsiiftan maallaqni isin weebsaayitii adda addaarraa argattan achirratti lakkaa'aa jechuudha. Kan YouTube garuu fuula qobaa irratti akka inni lakkaa'u eegalu duraan isinitti himeen ture waan sana eegalee jira jechuudha YouTubein. Kanaafuu YouTube'itti jijjiirtaniiti kan isin haala salphaa ta'een maallaqa keessan ilaallattan. Akkasuma dhimmi AdSense biraas immoo wanni isin rakkise jiraannaan waan isin rakkise sanarratti osoo koomentii jalattis barreessitanii baay'ee namatti tola. Dhaggeeffattanii waan isinii galuu dide yoo gaafattan baay'ee bareedaadha. Barumsi hundinuu mata duree adda addaatiin qoodamee chaanaalii kiyya jala Home jala yoo deemtan barnoota viidiyoo editingii, barnoota AdSense, barnoota emailii, barnoonni StreamYard akka isin hin rakkifnetti mata duree adda addaatiin qoqqoodamee jira. Mata duree baay'ee salphaa taheen jechuudha. Mata dureema sana jala deemuudhaan barnoota adda addaa barnoota dhimma barbaadan irratti argachuu dandeessu. Barnoonni hin barbaachifne takka hin jiru. Barnoota dirqama YouTuberii takka barbaachisu kan chaanaalii kana jala jiru guutuun jechuudha. Kanaafuu barnoota sana tartiibaan hordoftanii sirreeffachuun barbaachisaadha jechuudha. Erga inni rakkina isinitti fide cinqamuun hin barbaachisu. Dura bu'anii waan barbaachisaa ta'e sirreeffachuun akkasuma dhimma isaa erga irratti hojjechaa jiraattanii dhimma isaa waan inni barbaachisu dura bu'anii baruun baay'ee barbaachisaadha. Warri moonii ta'e warri hin taanes dura buutanii osoo itti yaaddanii baay'ee bareedaadha. Isiniif salphataa jechuudha yoo barnoota seeraan hordoftan. Barnoota sirriitti hordofaa waan isiniif hin galle immoo gaafadha. Egaan barnoonni AdSense keenya har'aas kana fakkaata ture akka isin irraa barattanis abdii guddaan qaba. Like, share hiriyoota keessaniif gochuu hin dagatinaa haga barnoota kutaa ittaanu walitti deebinutti turtii gaarii.